Ashamaa harka fuunee kabajamtoota hordoftoota tuucheetu biyya alaaf biyya keessaa irratti kan argamtan hunduma keessaniif nageenya waaqayyoo isiniif haa ta'u. Akkam jirtu nagaa keessanii obboloonni koo biyya garagaraa kallattii garagaraa irra jirtan hundumti keessan nageenyiif araarri gooftaa keenya Yesuus Kiristoos isiniif haa baay'atu isiniin jecha akkasuma baga guyyaa yaadannoo du'a ka'uu gooftaa keenya Yesuus Kiristoos isa bara 2014 akka lakkoofsa Itoophiyaatti akkasuma isa bara 2022 akka lakkoofsa Awurooppaatiin baga isiniin ga'e isiniin jechuun jaaladha. Egaa kiristaanota biratti ayyaanni Faasigaa jechuun ayyaana iddoo guddaa qabu, ayyaana jaallatamaa fi kabajamaadha. Akkasuma immoo akkanumaan ayyaaneffachuu otoo hin taane guyyaatti isa anaaf isiniif jecha ba'aa cimaa baatee gindilaa ji'aa baatee isanaaf isiniif jecha gaara Golgootaatti ol ba'ee du'a koof du'a keessan isa ofii isaatii du'e anaaf isiniif jireenya kennee guyyaatti yaadannuudha jechuudha. Eenyumtuu kan namaaf du'uu hin dandeenye, eenyumtuu qooda namaaf darbuu kan hin dandeenye ba'aa cubbuu keenyaa baatee du'a bara baraa nurraa kaasee jireenya bara baraaf isa nu qopheessee gooftaa keenya Yesuus Kiristoos isa anaaf dhiphate, isa isiniif dhiphatee guyyaatti yaadannoo isaa yaadannuudha jechuudha. Ayyaanni kun kiristaana biratti iddoo guddaa qaba. Baay'ee kabajamaadha. Anillee ayyaanni kana baay'ee ayyaanota jiran keessaa addatti ayyaana Faasikaa hiikaa kana baay'een jaalladha jechuudha. Namoonni baay'ee jaallatanis akka jirtan abdiin nan qaba. Sababni isaa ayyaana kanarratti inni jaalala nu barsiise, inni ofii isaa jaalala ta'e suni jaalala nu agarsiisuuf Golgootatti ol ba'ee ba'aa koof ba'aa keessan baatee anaaf isiniin immoo jireenyaaf qopheesse. Isa kana warri itti aman, warri immoo nuyis isa wajjin duunee isa wajjin du'aa kaaneerra jennee warri itti amannee du'a booda jireenya akka jiru duunee du'aa kaanee jireenya bara baraa jiraachuutti warri amannee ayyaana kana ayyaaneffachuu qofa otoo hin taane addatti eenyu akka ba'aa keenya baatee guyyaatti itti yaadannuudha jechuudha. Gooftaa Yesuus Kiristoos ba'aa keenya baachuusaa guyyaa kamiyyuu beekna, guyyaa kamiyyuu yaadanna. Garuu guyyaa sana yaadannoo addaatiin akkuma namni tokko bara dhaloota daa'ima isaatii kabaju guyyaan sun guyyaa kabajamaa ta'ee guyyaatti yaadannuudha malee guyyaa hundumayyuu isa anaaf du'e isa isiniif du'e kana warri isatti amannee gooftaa Yesuus Kiristoos nuuf du'uusaa du'ee du'aa immoo ka'ee jiraataa ta'uusaa unuuf immoo jireenya kennuusaa gaafa hundumayyuu laphee keenya keessatti beekna. Har'a garuu guyyaa addaa guyyaatti namoonni firoottan isaanii bira deemanii, hiriyoottan isaanii bira deemanii guyyaatti waliin ayyaaneffatanidha. Egaa baay'een keenya immoo biyyoota garaagaraa keessa jirraa, maatii wal arguu hin dandeenyu, hiriyoota wal arguu hin dandeenyu. Ayyaana kana akkuma ta'etti dabarsaa jirra. Inni guddaan ayyaana nyaannee dhuguu otoo hin taane isa nuuf du'e addatti baafnee beekuu, isa nuuf jireenya kennu, isa nuuf jireenya ta'e beekuun keenya jireenyaaf nu qopheessa. Kanaaf jireenyi inni biyya lafaa kanarraa haa guutuu haa hir'atu wanti barbaade yoo haa ta'u ayyaanas maatii birattis dabarsaa hin dabarsiina. Inni kun homaa isinitti nagaamin. Ani amma fakkeenya ofii koo yoon isinii fudhadhu ayyaana Faasigaa hiikaa waggaa darbee kan 2013 boqonnaadhaaf biyya galee biyyatti dabarsee jechuudha. Har'a garuu biyya biraa keessatti dabarsaa jira jechuudha. Kanaaf ayyaanni kamiyyuu yoo dhufee amma ijoollee baay'een hin boossu. Ani dhugaa waaqayyo waggaa meeqa biyyoota Arabaa keessa hojjedhee ayyaanaaf guyyaa tokko ayyaanni dhufee maatiirraa maa adda bahee dabarsee obbolaa koo waliin maan dabarsinee firoottan koo waliin maan dabarsinee jedhee boo'ee hin beeku. Hin boo'ina maaliif kaayyoon keessan dursuu qaba. Kaayyoon keessan hennaa dursee kaayyoo keessaniin erga dursitanii erga milkooftaniin booddee bakka barbaadanitti akka barbaadanitti ayyaana kana ayyaaneffachuu dandeessu. Tarii namoota maatii isaanii waliin kabajanii dabarsan suuraa isaanii yeroo poostii go'an akkasuma yeroo yuutuubaroonni garaagaraa qophii mana isaanii keessatti qopheeffatan hennaa dabarsan isinitti dhaga'amuu danda'a. Homaa isinitti dhaga'ami. Ani bara darbe ayyaana kana sirriitti ayyaaneffadhe. Har'a garuu shaayii tokkoof daabboo tokkoon dabarse. Jireenyi biyya lafaa takka olii takka gadi. Kanaaf baga geessanii inni guddaan ga'uu keenyadha.
faasikaa hiika. Faasikaa jechuun darbuu jechuudha. Baga darbitan. Inni guddaan darbuudha. Inni guddaan ga'anii guyyaa sana arguudha. Kan warra baranaa akkuma taatan warra bara ufus ta'atii Waaqayyoon namaatti isin go'ee warra hojjetattanii xumurattanii galuu geessaniitu obboloonni biyyoota garaagaraa irra jirtan biyyoota arabaa garaagaraa irra jirtanii warra xumurattanii xumurarra jirtan bara dhufuu nama maatii keessan biratti nagaan galee dabarsitan Waaqayyoon isin haa taasisuu isiniin jedha. Akkasuma hordoftoonni koo toora kanaan sagalee koo dhaggeeffachaa jirtan homaa gatii isiniin baasisu laayikii sabskraayibii gochuun na jajjabeessaa. Walii keenya guddifna. Asumaan itti fufee obboloota baay'een isaan jaalladhu obboloota hojii isaanii jaalladhe obboloota keessaanillee isaan dubbisee hin beekne obboloota tooruma YouTube irratti isaan beeku ani maatii isaanii ta'e akkasuma maatii koo jala jiranii asumarraan galateeffachuu kanan barbaadu. Dhugaa dubbachuuf gaarummaa isin hojjettan akkasumatti itti fufuun jedha. YouTuberoota gurguddatanii jiran keessaa obboleessa keenya Didaa qofadha jechuudha. Namoonni YouTube namaa sheerii namaaf godhan namaaf beeksisanii warri kaan akkuma beektan ishiin jedhan jechuudha. Inni garuu keessaan na dubbisaa sheerii isiniifan godhaa jechaatti nama jirudha. YouTube isaan nan hordofa jechuudha. Akkasuma immoo obboloonni keenya biyyoota arabaarraa hojjetan obboloonni YouTube isaanii ulaagaa YouTube isaaniif guutee jiru warri sheerii namaa godhan jiru jechuudha. Baay'een isaanii utoonaan isaan hin beekin utoonaan sheer naaf godhaa YouTube koo kana naaf beeksisaamee hin jedhin obboloota ofiima isaaniitiin YouTube koo sheer naa godhaniiru baay'ee isaanii arge jechuudha. Asumaan isaan galateeffachuu barbaada. Obboloota jaalala beekan kana jechuudha. Guyyaan calqaba YouTube irratti viidiyoo gadhiisuu calqabee obboleetti keenya ayeetutu hin beeku dhuguma hin beeku ammayyuu taanaan keessaan ishee dubbisaan jiru jechuudha. Garuu gaarummaa isheen goote natti toleera jechaadha. Sheerii goote yeroo sanaa laayik sii go'ee sabskiraayib sii go'e jettee yeroo sana immoo YouTube isheetiin sheerii naaf goote jechuudha. Viidiyoo isheen sheerii naaf goote sun ilaalamee akkasumallee maatii ishee keessaa namoonni maatii naa ta'aniirullee jiru jechaadha. Akkasuma obboleettii keenya Haani Entertainment kan jedhu yeroo duraa Haani Aartii kan jedhu wayii isheenis akkanuma jechuudha. Ishees hin beeku garuu hojii gaarummaa qabu isaan hojjetan kuni natti toleera. Orootu Eelsaa Gadoo mucaa biyya jirtu sanii YouTube yeroo baay'ee YouTube ijoollee baay'ee yeroo isheen sheerii gootu anillee kana naqee maatii ta'ee fiiruun ni jira. Akkasuma namoonni ani maqaa keessan hin beekini gaarummaan keessan akkanumatti itti fufuu baay'ee wal jajjabeessaa ijoolleen biyya arabaa jirtan YouTuberoota biyya keessa jiran iyyuu isintu guddise waan ta'eef walii keessanis guddisaan dhaamsa kooti homaammoo dadhabbii tokko malee dhibaa'ummaa tokko malee waan namni tokko hojjetee isiniif gadhiise sana waan namni sun viidiyoo hojjetee isinii gadhiise gaafa dhaggeeffattanu Omaa gatii isin baasisu laayikii tuqaaf. Namoonni baay'een hin dhaggeeffatu. Viyuun baay'ina qaba amma YouTuberoota gurguddatan anillee baay'ee isaa viidiyoo isaas hojjedhee gadhiisaatti hin jiru. Namootumti gurguddatanii YouTubein isaanii baay'ee ilaalamaa jiru jechuudha. Viyuun hedduudha. Laayikiin garuu hin jiru. Omaa ilaaltaniyyuu hin dhaggeeffattaniyyuu miti hanga kan laayikii sana qubaan akkanatti tuqxanii darbuun omaa gatii isin baasisu jechaadha. Kanaaf ayyaana gaarii isiniif haa ta'u walii keessan guddisaa walii keessan jajjabeessaa isiniin jechuun jaalladha baay'een isin jaalladha ayyaana gaarii isiniif haa ta'u oolmaa gaarii qabaadha baay'een isin jaalladha laayikii gochuu hin dagatinaa akkasuma YouTuberoonni gurguddatanii jirtan immoo YouTube ijoollee amma banatanii sheerii godhaa fi keessumaa ijoollonni biyyoota arabaa garaagaraa irra jirtan waayifaan manaatii jira. Akka feetanitti walii dhaggeeffachuullee dandeessu jechuudha walii keessan guddisa. Anis namoota ijoollee arabaa garaagaraa irra jiran ijoollota afaan oromootiin hojjetanii afaan oromoo madhas kanan dhaggeeffadhu baay'een toora miidiyaa irraa jechuudha. Namoonni ani utuu isaan subscribe naa go'i jedhanii nan gaafatiin baay'ee isaanii dhaqee yeroon argu subscribe go'uufii hin jira jechaadha. Kanaaf walii keessan guddisaan dhaamsa kooti
oolmaa gaarii qabaadhaa. Ayyaanni ayyaana gaarii isiniif haa ta'u.